Dhaggeeffattoonni oduutiin jalqabaanii waraanni Raashiyaa fi Yuukireen guyyaa ja'affaa qabatee jira. Haleellaa misaayilaa Raashiyaan magaalaa guddoo lammaffaa Yuukireen Kharkiv irraa raawwateen namoonni 10 ajjeefaman 20 ammoo madaanii jiran. Pireezidantiin Yuukireen Volodymyr Zelenskiin haleellaan kun yakka waraanaati jedha. Ministeerri muummee UK Boris Johnson tarkaanfiin Puutiin fudhachaa jiru baay'ee suukaneessa ta'uu hima. Waraan Raashiyaa fi UK kan irratti maaltu haaraa beekaa Toomaa gabaas qaba. Misaayilli Raashiyaan magaalaa Yuukireen guddinaan lammaffaa taate Kharkivitti dhukaastee jiddugala magaalattii gamoo bulchiinsa naannichaaf gamoolee biroo addabaabaayii Freedom Square jedhamutti dhiyoo jiran haleellaa kanaan namoonni 10 ajjeefamanii 20 yoo madaa'an namoonni hedduun gamoo irratti jijjigee jalaa baraaramanii jiru. Pireezidantiin Yuukireen Volodymyr Zelenskiin haleellaan kun gochaa shororkeessummaati jechuun balaaleffatan. Misaayilli jiddugaleessa magaalaa rukutee gocha shororkaa ifa ta'ee fi wal nama hin gaafachiisnedha. Kana eenyuyyuu hin dagatu, araaramas hin qabuuf. Haleellaan misaayilaa Kharkiv irratti raawwatame kun yakka waraanaati. Kun gocha shororkeessummaa sadarkaa biyyaatti Federeeshinii Raashiyaatiin raawwatamaa jirudha. Amma booda Raashiyaan biyya shororkeessituudha. Akkanattis beekamuu qabdi. Biyyooti addunyaa marti yakka Raashiyaa kanarratti hatattamaan tarkaanfii qabatamaa fudhachuu fi Raashiyaan biyya shororkeessituu ta'uu himuun deebii akka kennan gaafannaa jedhan pireezidantichi. Har'a walgahii paarlaamaa gamtaa Awurooppaa irratti Yuukireen Kiyev irraa viidiyoon kan hirmaatan Zelenskiin waraana kana keessatti gamtaan Awurooppaa Yuukireen waliin jiraachuu gochaan akka mirkaneessuuf gaafataniiru. Miseensummaan gamtaa Awurooppaa Yuukireen ariitiin akka mirkanaa'uufis gaafatan. Wayitaa haasawaa isaanii xumuran miseensonni paarlaamaa Awurooppaa ka'anii dhaabbatanii daqiiqaa dheeraaf harka walitti dhahuun dinqisiifannaa qabaniif ibsaniif jiru. Gama kaaniin gara Poolaand imaluun dhimma waraana Yuukireen irratti ministeera muummee Poolaand waliin kan mari'atan ministeerri muummee UK Boris Johnson Puutiin jechoota jajjaboon balaaleffatanii jiru. Vladimir Putin is prepared to use barbaric and indiscriminate tactics against innocent Vladimir Puutiin tooftaalee suukkanneessoo fi osoo adda hin baasiin lammiilee nagaarra miidhaa geessan fayyadamuuf misaayilota gamoo manneen jireenyaatti dhukaasuun daa'imman ajjeesuuf qophaa'ee jira. Kana gocha isaa yeroo gara yerootti dabalaa dhufeen argaa jirra. Waraana hin malle guyyoota lakkoofsise kanaan Puutiin wantoota lama akka malee xiqqeessee ilaale. Tokko fedhii jabaa fi kutannoo lammiileen Yuukireen birmadummaa biyya isaanii kabachiisuuf qabanidha. Kan lammataa ammoo tokkummaa fi ejjennoo jabaa biyyoota lixaaf ka addunyaa hafeeti. Dhiibbaa gama dinagdee gochaa jiru cimsanee itti fufna. Qoqqobbiiwwan ciccimoo barkurneewwan darban biyya kamirrayyuu kaa'amee hin beekne kaa'aa jiru. Dhiibbaan inni fidaa jirus gamanumaan qabatamaatti mul'ataa jira. Kana haga barbaachisaa ta'etti itti cimsuuf qophiidha. Karaa tokkos ta'e karaa biraa haguma waraanni kun itti fufaa adeemaa jiru Puutiin akka kufuu amantaan qabu cimaa jira. Puutiin akka kufuu fi Yuukireen walaba of dandeessuuf dimokiraatawaa taate akka turtu gochuutti akka milkoofnu nan amana. Progressive that Putin will fail. And I believe that Putin must fail. Qoqqobbiin biyyooti lixaa hedduu Raashiyaa irra ka'an dhiibbaan dinagdee Raashiyaa irratti fidu gamanumaan mul'achuu eegalus gama Raashiyaan ejjennoon jiru waan jijjiirame hin fakkaatu. Saalee biyyattii hedduu keessatti waraanni jabaatee kan itti fufe yoo ta'u konkolaatonni waraanaa tarree galanii gara magaalaa guddittii Kiyev imalaa akka jiran suuraan saatalaayitii mul'isee jira. Kiyev irraa fageenya kiiloomeetira 30 irratti humnoota biyyoota lamaanii jidduutti lolli jabaan adeemaa akka jirus gabaafameera. Raashiyaan magaalaa Kiyev keessatti iddoowwan adda baafaman irratti haleellaa raawwachuu akka maltu kibxata har'aa akeekkachiiftee jirti. Ministeerri haajaa alaa Raashiyaa Sergey Lavrov balaan Yuukireen biyyoota ollaa irratti aggaamte haga hin dhabamsiifamin Raashiyaan dirqama ishee ni bahatti jechuun waraana kanarraa akka of duuba hin deebine himaniiru. Erga aangawootni Kiyev buufatan tapha hamaa meeshaa niwukileeraa mataa isaanii qabaachuu taphachuu eegalaniin booda har'a balaan bulchiinsi Zelenskiy biyyoota ollaaf nageenya idil addunyaa irratti aggaame akka malee dabalee jira. Ibsawwan itti gaafatamummaa hin qabne gama kanaan kennamaa turan dhaadannoo duwwaa miti. Yuukireen ammallee teekinooloojii niwukileeraa Sooviyeet qabdi. Meeshaan niwukileeraa tolchuufis hin rakkattu. Balaa kanaaf deebii kennuun ala filannoo biraa hin qabnu jedhan. Waraana guyyoota 6 qabate kanaan namoonni 660,000 ka irra hedduun dubartootaaf daa'imman ta'an gara biyyoota ollaatti baqachuu UN beeksisee jira. Oduu biraatiin lammiileen Itoophiyaa Suudaan jiraatan waraqaa hojii fi paaspoortii dhabuu fi qabiinsi tammaachuu himan. Hedduun isaanii UNHCR jalaatti galmaanii waan hin jirreef poolisootaan qabamuun maallaqni humni isaatiin olii gaafatamuu himatan. Baqataan nageenya isaatiif maqaan akka hin dhaamne gaafate rakkoo hamtuu keessa jiraachuu nutti hima. Biyya galuudhaafis biyyi
fi karaan kun cufaadha. Dabalata immoo paaspoortiidhaaf qaamaa namni danda'ullee irratti argatamuu jedhamee paaspoortiinis immoo ba'aa hin jiru. Anillee akkuma jiraata mana biyya kanaatti yeroo baay'ee warra 20 wal baasii sartummaa jiru kanatti deddeebiin dadhabee. Asuma immoo manuma kana keessaa mucaan tokko birrii 200 kaffalee beekiin gadda. Birriin kun 200 qaamaa hin qabdanu. Nuti ergasii mootummaan yeroo darbee ani baqataa hin qabu jedhee yeroo mala ziinaawii biyya kana keessatti azooti haduu dhabne jirra. UN'n illee biyya kana keessatti waliin hin jiru. Nuti baqataa hin qabnu hojjetaa biyyaa bahe nuun jedheetiyyuu UN walaqaa UN illee akka nuun kennamne fudhameenyaan as keessa turre. Dabalatas immoo ergi immoo mootummaan ni dargee yaadi kufees immoo mootummaan kun furmaata irratti nuun goone. Namni yoo baay'ee yoo jiraata ilmaan bulfataa namni amma mana kana keessaa qabamee jiru wallaahi rabbi si darga ilmoo qaba. Birrii 200 kaffalee bahe qabame. Iqaamaa hin qabdu jiraata biyya karaati miti lammeessaa kan jedhamu qabameetu qabame. Namni baay'ee mana hidhaatti guuramees jira. Har'umallee guuramaa wali hadduma kanalleedha. Dhimma baqattoota Itoophiyaa biyyoota araba keessa jiran ibsuun ka beekamu Mubaarik Musammaa dhimma kanaa dhiyeenya hordofuu hima. Rakkoon baqattoota tanaa erga waraanni mootummaa Itoophiyaa fi finciltoota Tigraay jidduutti eegalchimu ibsa. Warri kun warra duraan jireenya jiraa fooyyeffachuudhaaf biyyaa ba'ee utuu lolli Tigraay fi mootummaa gidduutti hin deemsifamin duraan achi jiraataa turani. Akka carraa ta'ee jiraa achi keessa jiru ikoonomiin Sudaan kufe. San booda akka galanus waan ittiin galanus dhabaniidhuma achuma keessa deddeemaa turani. Tokko UN'n jira kana hin fudhanne warra duraan achi keessa ture sabaan Oromoon baay'eetu jira. Amaarri jira sabaa sallamtee hedduutu jira. Jara hin fudhanne achi keessa jiraataa jiru turanni waan ta'eef. Garuu karaan amma cufamee jira. Suudaanii fi Itoophiyaa gidduu gallaabaatti bakki jedhan hin dabarsanu achuma ga'uunuu hin jabaataa akka itti galanu dhabani. Amma jirri kun fedhii jiraachuu hin qaban. Galuuf akkaataa itti galan dhabani. Karaa cufamee jira. Xiyyaaraan galuu hin danda'an paaspoortii illee hin qaban. Ollaadhaa duruma walitti deema Suudaanii fi Itoophiyaan walitti deemanii wal keessa dalagatanii galu duruma. Amma garuu karaan cufamee ijoolleen kun achi keessatti hedduu rakkataa jiru. Sababii dhamaniif maali? Iqaamaa hin qabdanuu jedhani. Iqaamaa kana baafachuudhaaf imbaasii aniyyuu asii bilbileen dubbisee ture. Sirreessina, borsirreessina, paaspoortii kennaaf jedhu. Ijoolleen kun yoo paaspoortii qabaatan iqaamaa rukutatu. Iqaamaan immoo yoo paaspoortii waan hin qabneef iqaamaa rukuchifachuu hin danda'anu. Paaspoortii immoo hin qabanu. Imbaasiin immoo dalagaa jiru. Dalagaa dhaabee calliseetu jira. Hin jiru. Imbaasiin jechuun lama ambaasaaddarri hin jiru. Warra gadaanaa malee. Asli namni yeroo Sudaan deemu warra amma rakkataa jiran kuni paaspoortii hin qaban. Yeroo Sudaan seenanu barahaa keessan nama 100 keessaa 5 biraa du'aa qabxum ta'ani. Ammallee jireenyi itti nyaattee poolisii sodaatanii barahaa keessan maallaqa guddoo kafalanii gara Itoophiyaatti deebi'aa jiru. Nama hedduutu maallaqa kafalee lubbuu isaa dhabaa barahaa keessan biyya isaatti deebi'aa jira. Warra daa'imman qaban maanguddoota hawwan haadholii abboolii warra akkasiitu barahaa keessa deemuu sodaatee maallaqas dhabee taa'aa jira. Wanni nu barbaadnu akka jarri karaan duraa banamee jennaan gara biyya isaatti galuu barbaadu jira. Galatoo Mubaarik. Ulfaadhu. Koomii ka'ee fi dhimma qorachuu fi embaasii Itoophiyaa Suudaan jirtuuf bilbilee imilkoof ni arganne guyyaa biraa isaniif dhiyeessin. Dhaggeeffattoonni amma duga gabaabaa addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii koreen biyyaalessaa lammiilee Itoophiyaa Saawud Areebiyaatti rakkachaa jiran biyya deebisuuf hundaa'ee lammiilee 100 ol yeroo gabaabaa keessatti galchuuf irratti mari'achuu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa hima. Lammiileen Itoophiyaa 1000 lakkaa'aman manneen hidhaa Saawud Areebiyaa keessatti dararamaa akka jiran irra deebiin himaa turan. Yaal fayyaa dhabuu, nyaata gahaa dhabuu fi namoonni dhukkubsatan man hidhaa keessatti lubbuu dhabuu hidhamtoonni nutti himanii turan. Ejensiin nageenyaa neetwoorkii odeeffannoo insaan barsiisaa yuunivarsiitii Dambidooloo dhiyeenya kana diroonii hojjetee hin deeggaraa jedhe. Dhaabbatichi ammaan wal balchaa fi deeggarsa humna namaa fi meeshaa kennuun karoora isaa milkaa'uuf akka tumsan himan. Amaanuweel kaayyoon isaa xiyyaara namoota lambaatu hojjechuuf akka ta'e hime ture. Siiriyaatti balaa ibiddaa galma daldala mudateen yoo xiqqaate namoonni 11 lubbuu dhabuu ibsan. Balaa kanaan bakki daldala hedduun barbadaa'uu fi namoonni lubbuu dhabaan hojjetoota ta'uu aangaa'onni himan. Ajaja waraana Uganda fi ilma pireezidantii biyyattii Yoweri Museveni kataa'e Leeftinant Jeneraal Muhoonzin Raashiyaan Yuukireen weeraruu deeggaraa jedhe. Pireezidantiin Raashiyaa Vladimir Putin dhuga qabaachuu ka himu ajajaan kun namoonni adiin ta'in hundi Raashiyaa deeggaruu hima. Gamkaaniin ammoo bulchoota Afrikaa Raashiyaa weerar kan akka dhaabduu gaafachaa jiran. Hoogganaan waraan Burkina Faso kan mootummaa fonqolchuun aangoo qabate waggoota 3 biyyatti bulchuu himan. Waliigaltee mallatteessaniin filannoo bara 2025 geggeeffamirratti ammoo akka hin hirmaanne gaafatan. Pireezidantiin duraanii Roch Kabooreen hagammaa hidhaman jalaa keessa jira.
Tuuniziyaatti bala bidiruutiin godaantonni Afrikaa 9 bisaaniin liqinfamanii du'an. Ministeerri ittisa biyyattii namoonni bira 9 humna waraana galaanaatiin bala kanirra baraaramuu him. Tuuniziyaatti yeroo baay'ee godaantonni Afrikaa Awurooppaa deemuuf yaalan akkanum dhuman. Suudaan kibbaatti waraan mootummaa fi hidhatoota jidduutti bardabre geggeeffameen namoonni nagaa 440 ajjeefamuu UN ibs. Gabaas baaseen UN waraanii suniin namoonni nagaa ajjeefamuu gareen gudeedamuu hidhamuu fi daa'imman waraan irraa hirmaatan argisiisa. Baqattoonni Eertiraa naannoo Tigraay kaampii baqattoota keessa jiran hedduun gargaarsa dhabuun rakkoo hamtuuf saaxilamanii akka jiran himan. Baqattoonni kunneen gariin fageen dheeraa miilan imaluun gar kaampii Dabat jedhamu naannoo Amaaraa keessatti qophaa'etti godaanaa akka jiran yoo ta'u achiilleetti gargaarsa gahaa argachaa akka hin jirre himu. Baqataan Fireegziid Zaraay jedhamu kaampii Dabat jiru daa'imman qorsa dhabuun du'aa akka jiran himu. Baatilee lamaaf gargaarsi nuuf hin kennamne. Namoonni akka kootii humna hin qabne guyyaatti al tokko qofa nyaanna. Ganama yookiin guyyaa yookiin ammoo galgala jechuudha. Guyyaatti aanu laaqana yookiin irbaata qofa arganna. Yaalli fayyaas hin jiru. Haadholiin ulfaa asitti dahan ijoolleen isaanii talaallii waan hin argatiniif kan jalaa du'an jiru. Baqattoota gara naannoo Amaaraa imaluun kaampii Dabat keessa jiranii fi gargaarsa qindeessaa akka jiruuf hojjetaa dhaabbata olaantummaa Dagguu Samraayii jedhamu kan ta'e Habtaab Iyyub rakkoo jirtuu hamtuu ta'uu hima. 25,000 ኤርትራውያን አዲ ሐሪሽና ማይ አይኒ ውስጥ ለሚሊዮን ኤርትራ kuma 25 ta'an kaampii addi harishii fi maay aynii keessa jiru. Namoonni kun achitti ugguramanii waan jiraniif hedduun isaanii beelaan du'aa akka jiran dhagaa jirra. Moobaayilii isaanii fi waan qaban gurguranii beela miliqanii warri achii bahan ammoo miilaan imalanii gara daabaatti dhufaa jiru. Warri achitti hafan garuu haala hammaataa keessa jiru. Nuti wanti ijaan argine jiraachuu baatullee uffannisanii kan of ajjeesan akka jiran dhageenyeerra. Warra daabaatti dhufan gaafa dubbisnu imimmaantu isaan dursa. Jechaan ibsuuf rakkatu. Imimmaan isaanii garuu ergaa dabarsu qaba. Daa'imman hedduun beelaan akka du'an himu. Gariin ammoo beelaan du'uu mannaa jedhanii hudhanii akka of ajjeesan dubbatu. በጭንቀት የሚያክል ታንቀው እየሞቱ እንደሆነ እንሰማለን ያለ ነው። Manneen amantaa fi lammiilee Eertiraa biyyoota alaa jiranirraa deeggarsoleet qabaa akka jiran kan himu Abtaab deeggarsi kun ammoo gahaa hin taane dubbata. Nuti deeggarsa kan walitti qabaa jirru manneen amantaa Pirootestaantii achi jiran irraa uffata walitti qabna. Akkasumas lammiileen Eertiraa fi Itoophiyaa ala jiran nu gargaaru. Deeggarsi irra caalu lammiilee Eertiraa ala jiran irraa dhufa. Ta'us gahaa miti. Nyaatni nuti geessinuufis kan isaan gahu miti. Ammatti baqattoota 500,000 ta'an daabaat gahanii jiru. Garuu yeroo yeroon kallattii lamaan waan dhufaniif lakkoofsi isaanii dabalaa jira. Guyyoota 4 hanga 9 miilaan imalanii as gahu. Gaafaas gahan miilli isaanii madaa'ee dhufu. Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaansi galgal kanaa karaa dheeraa miilatu gabaabsa, dubbii dheeraa jaarsatu gabaabsa. Hiikan maanii kooment keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Beekaa Atoomaa gam teknikaatiin Deevis Masaaru kan isaniif dhiyees an asli galgalooti agborisaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan bulaa.